Safuudha waa'een bara kanaa baay'uma isaa nama dhiba. Shamarree tokko dhalattee haatii fi abbaan otoo hin beekne ofumaaf gaa'ela dhaabbatti. Haatii fi abbaan keessa galuun hin barbaachisu jechuudha moo maal jechuudha? Ashama harka fuunee akkam jirtu hordoftoota chaanaalii koo hundumaa keessan nagaa keessanii ani nagaa kooti obboleettiin teessanii baga nagaa taatan. Warroonni haaraa mana koo dhuftan anaa dhufuu isiniin jedheen jira welcome. Maamila koo ta'uu hin dagatinaa. Akkasuma warroonni dursa maatii taatanii jirtan immoo laayikii gochuu hin dagatinaa. Yaada qabdan immoo koomentii irratti naaf barreessaa. Na jajjabeessuu keessaniif immoo hedduu tokko galatooma. Micoo suuraa irratti argitan kana waan ji'a hin guunne gara biyyaa kan imaltedha. Yeroo tokko beektu akkasumaan haati fi abbaan maaf nan barbaachisu waan jedhu keessa waan jiran natti fakkaatu shamarroonni kuni. Dhimma koo keessa haatis abbaanis galuun hin barbaachisu waan jedha fakkaata. Micoon tuni biyya Dubaayii keessa hojjechaa kan turte ilma dhiiraa tokko kan jaallatte jechaadha. Haati fi abbaan ishii kan hin beekne booletti qubeellaa walii kan godhatan gara biyyaa imalte reefu gara biyyaa imalte jechaadha. Ji'arra hin guunne erga galtee gara ji'arra waan hin guunne jechaadha. Micoon tuni haati fi abbaa ishii biyya Arabaatti ishii ergatanii gaafa rakkoon tokko irra ga'e immoo amma dhuftee boosi jechaadha. Boo'u ishiis immoo waanuma hin oolle waan haati fi abbaan hin beekne kun booda dhiiga dhaabbachuunsaa waanuma hin oolle. Micoon tuni booletti dhaqee simatee qubeellaa rekkatti kaawwatee fudhatee gale. Mana kiraayii ofiif kireeffattee ofii ishiitiif kaffaltee kiraayii isatu kireesse kan birrii ergee kaffalee ishii. Qubeellaa mucaan homaan qabu nama qaansiraa hojjetee bulu qubeellaa birrii kan erge ishii. Qubeellaa kan bitee eege isa. Birriin kan ishii. Dhaggeeffadhaa shamarran keenya jechaadha. Qubeellaa ofiif bitatta. Mana kiraa ofiif kireessita. Ofii keetiif kaffalta. Mee maal jechuudha kun? Mana kiraayii ofii isaatiif kaffalee ofii ishiitiif kaffaltee birrii irratti ergitee isatu kaffalee kireessee fuudhee waan mana keessaa soofaa manaamina waan irra ta'a waan biradistii waan beektu mitiree waan mana keessatti nama ga'u kana hundumayyuu birrii ishii ergitee ofiisaati inni guutee mana kireessee ishii eege jechaadha. Micoo kana eenyumtuu ishiin beeku akka ishiin heerumte amma namni takka quba ishiin qabu dhokattee galtee haati quba hin qabdu abbaan quba hin qabu galtee waarrattee inni boolettee eegee qubeellaatti godhatee fudhatee gale. Qubeellaa kana yookiin furmaa waliin hin qaban qubeellumatti kaawwateedhaaf bu'aasaa maalidha? Gaafa immoo wal lolanii boossee maraattee sammuu ishii dhabdi. Yookaan qabeenyaa ishiitti naftu yookiin abbaa warraa sanatti naftu. Akkasuma miidiyaa irratti wal bartaniidhaaf yeroo galtan booletti wal eegdanii qubeellaa walitti kaawwattu. Maalumanni shamarran keenya siruma isaa maaluma isiniin jedha bara. Wal bartaniidhaaf feesbuukiidhaan miseejara iimoodhaan wal bartaniidhaaf ansini qubeellaa walitti kaawwattanii wal fudhattanii galtan. Dhaggeeffadhaa micoo tokkochaadha waan baay'ee nama gaddisiisu. Biyya Dubaayii keessa waggaa afur hojjettee waratee akka micoo kana haati fi abbaan kan hin beekne sim jettee galtee gaafa galtuu mucaa abbaa warraati jechaadha. Kan inni illee waan biradistii qosha kana mana guuttatee qaba. Kaatee itti galtee gaafa galtuu inni mucaan qaansiraa hojjeta. Maatiin ishiin beeku akka ishiin galtee micoon tun akka ji'a 4 ji'a 3 jechaadha onlaayinii irraa kan deemte. Booda maatitti dawwalte jechaadha. Waggaa arfa ishiin hojjette birrii ishii mutuutti jedhee homaa waan tokko waan irra geessu dhabdee foon ishii illee luqqahee ganaa mallee biyya Oromaatti deebitee hojjetatte jechaadha. Mucaan kun mucaa qaansiraa hojjetu warra ishii illee karaa araarsuu fi dide jechaadha. Warruma ishii araarsuu fi dide micoo tanaan qabadhee otoo isinii fide waan ajaa'ibarraa dhageessu jechaadha. Warra ishii araarsuu fi dide akka hin jedheeni akka takka ta'e waan ta'eef takka goote erga walitti dhuftanii birriin qaban maayinasii araarfadha siin jedhee. Egaa ammas deebitee hojii kee hojjetatte birrumaa ji'a tokko kaffaliitoo haadhaaf abbaa keetti oodhutoo uffisnaa warra koo araarfanna jedhi ofuma keetii bitiitoo akkuma ofumaa fuute jechaadha bar akkas godhiin jedheeni ture jechaadhaan. Dhaqitoo araarfadhuun jedheen araarfanne ammayyuu.
maatii ishiin araarfan. Obbolaa ishii kun abbaa warraa sana hin baqata inni hin dhokata jechaadha akka ammaatti maaliifini seeraan miti jechaadha warri beekee kan walitti dhufanii miti. Akkasumatti kunoo yeroo galan booleedhumatti waleeganii wal fudhatanii galu. Ijoollee keenya maaloo booletta waleege ta'oo nama hojii fudhadhee nama wajjiniin galaa miti hojiidhaaf hojjennee of jijjiirree maatii keenya jijjiirrannee biyyaa baane. Booletti wal simachuu keessan achuma nurraa dhaabatii galaa maatii keessanitti galaate maatii keessanirraa yeroo maatii keessanirraa sinaa fuudhu. Otoo gara biyyaa hin imalin waraqata maatii kootti ergadhu maatii koo beeksisi jedhiin. Gaafa maatii kee beeksise inni ofiisaatiif dhufeetoo maatii wajjiniin dhufee sisimata inni kophaa dhufeetoo booletti sisimatu kun maal jechuudha abbaa manaa kee dura wajjiniin qalabatii qabdu yookaan wajjiniin dhala qabdu moo sim jedheetu harka duwwaa dhufeetu mooroo sisimatee si fudhatee galu maal jechuudha maalinni kun. Amma yoomitti goomtu amma yoomitti siniif hin galle amma yoomitti sinitti himu. Kanaaf waan akkanaa kana sirrii miti siniin jechuu barbaada. Ijoollee keenya yeroo itti mana akkasittiin gurra keessaa gadi nama ta'uun beekan waan ta'een kaaneeti iine ta'u gurra isaanii kanatti iine akka isaan hin irraanfanne goona. Warri gaa'ela diigdanis stop dhaabadhaa warri gaa'ela diigdan gaa'ela keessan hin diiginaa bu'aa isiniin qabu arrasitti fakkeessa malee isuma dura wajjiniin ijaarrate san sii wayya. Gaa'ela kee hin diigin warri gaa'ela diigaa jirtan keessan natti maa jirtan hin diiginaa gaa'ela keessan. Maaliif isuma duraa sii wayya waanuma barbaade haa ta'u fokkisaas haa ta'u akkuma barbaade yoo haa ta'u dura jaallatteetu warri kee jaallatteetti si heerumsiise miti akka fedhe yoo haa ta'u isuma qabadhuu deeme malee gaa'ela kees hin diigin. An caaluun argadhaatti tu gadi calaatee badda jechaadha. Maaliif lubbuu kee bada gaafsana. Caalummaa immoo qabu gaa'elli bara kanaa innaa baay'ee fokkisaa ta'a deema jechaadha. Gaa'elli dur kabaja qaba. Gaa'ela jechuun baqa namoota biratti jaalalaan kan simatamudha. Gaa'elli ammaa jechaan immoo kabaja kan hin qabnedha. Dhalootuma kabaja dhoowwaa deema. Shamarran keenyatu kabaja dhoowwaa deema gaa'ela kanas. Gaa'ela nu dura ofii keetii godhattetu irra gaariidha. Kanaaf isuma dura godhatta sanatti jiraadha. Isuma waan barbaade yoo haa ta'u isuma wajjin adeemsa kee deemechaadha. Kanannaaf bareedaa kanatu naaf ta'a gaafa dura biyyaa baatu gaa'ela godhattee biyyaa baate miti biyyaa baate bakka. Ganaan lammata gaa'ela godhadha jettee biyyaan baane hojiidhaaf biyyaa baate hojjetadhu too gale birrii koo irratti hin ergu na jalaa balleessa hojjette birrii kee irratti hin ergin. Yoo an ergites ta'e immoo waan inni hojjetu nama jala kaayitoo ilaali. Kaan immoo ofii keetii guduunfadhu kaawwadhu. Kanarra gaa'ela diiguu maaltu fide warri gaa'ela diigdan sirrii miti isiniin jedha dhugaa rabbii. Hin diiginaa gaa'ela keessan ijoollee baay'een gaa'ela keessan diigaa jirtu jireenya keessan diigaa jirtu inni kun sirrii miti. Akkas isiniin jedha micoo tana amma gaafa ji'a 3-4 guutte waan ishiin ittiin dhuftu immoo isiniif fidee dhufa waan dhaggeeffattaniif hedduu takka galatoomaa isiniin jedha gorsa isinii ta'a isiniif warra dhaga'eef laayik sheer godhaa hedduu takka galatoomaa.